Walin tolanu mambeitun ulamani Lugede bumbau siyadanani Kalpinto dararamte sidamani Olembulu iftura sidabu Luge jalala tembane debu Numa beita kansi gagabu Obsanga iftura sidabu Utuban jirenya ko utubu Dagalen cinacha ko tingkabu Yuna beita ansi malingkabu Lalalali lalilali lalalali Shifi robale liro Jalala imimma yaena rankoru Hiya ketin arte waigara walibo Lama wal jalate wa walinin lolo Halama lagari kajiru walino Oga sirba kana jebak mata kana koflan La fasikaniu. koflan Kufajari. awo gawarina konufte Bebe ali sabon na kanani kana oru na ude warre gabre mun to wali ko jadi Garu. ega gojo jira kata tumo animal tumo na jiwa li tempu doisani do patu walim bana hotu gar chabte na yaptu jalalti bupultu bubabu donoltu walim bana hotu gar chabte na ya amana mutta kana wan kana wana kana gabachu pergaznya cuma lagi dah Ashama harka fuunee hordoftoota Firaa Miidiyaa kun Firaa Miidiyaadha. Firaa Miidiyaan yeroo hunda akka isin beektan gola seenaatti argamuun beekama. Qarree akkuma san gola seenaatii fi aartiitti argamna. Gola seenaatitti qophii nama jabaatii wajjin kan taasifnu arraan tana wallisaa Ahmad Ibroshee wajjin kan argamnu. Wallisaa Ahmad Ibroshee akkuma isin beektan nama yeroo dheeraa dura wallisee dhawwaaqee alalaasii wallee bareedduu gura nu buusaa turedha. Abbaa albamoota hedduutii fi abbaa sirboota hedduuti. Sirboota qeenxee kana hedduuti. Mee artisti Ahmad Ibroshee eenyu eessa dhalatti? Galatooma dura. Hayyee. Banna barbaaddanii dhufuu keessaniif galatooma. Namni ogguma du'ee qofa waliin dhufuu hin ta'in okku jirus wal arguudha qaba. Na barbaaduu keessaniif galatoomaan jaa. Ani kaniin dhaladhee hardiimittiin dhaladhee Hardiin kun biyya Elemoo Qilxuu dura dursoo wanta itti laale. Wanta gaafa san. Wanta gaafa san itti laale achittiin dhaladhee summii gaafa san na seenteetu ilaamaan tanaa na keessa jira. Yoo rabbi biraan taate gaamma buqqeen silaa hogga mataa muranii fi bishaan sana kan diddiisanii bishaan dhuguun taatanii moo'itti. Ammaan tana gaawwanni barbaannus tirattee as geenye nutiisi waa hunda dabarsine akkasitti ani hardiimittiin dhaladhee hardiimirraa immoo kan itti bahuu danda'e waa'uma qabsoo tanaan na baase summuma cikkaateen na baase edanuu gadii tanaaf ranqalloo tana baharriin isaa siinni dhiyaata ollaan isatti dhiyaata nuti garaa hedduudha jirra tanumaatu ganna fidee as dhufuu danda'een siin jaa. Sanboota waraara argee baataate. Sammoodani warra argee baatae. Hayyeega artistii Ahmad Ibrosheetii wajjin turtiin keenya turtii bareedaa ta'a jenneeti kan abdannu isinillee ammas hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu hordoftan isin afeerree jirra. Hayyee artistii Ahmad Ibroshee akkamitti gara aartii dhufte? Gara aartii an biyyattis hangaan jiraadhee dhiichisallee hedduun biyya gargaaruu ture. Darashiillee hedduun gargaaruu ture. Yoon kijibe malee yeroo san akka doktora Shaggoyyeen na fudhatanii Shaggoyyeedhaan bakka iyyuu deemee Ni mammarta? Shaggoyyee namni narraa nam tokko bichaa jira. Ni mammarta eenyu namsa? Walii qoodduun baay'ee gaarii. Gaariidha. Gaddaadulaayiti? Hiree lafa dhiituun ta'a. Hiree alalaa santaa nam tokko narra jabaadha. Gaddaadulaayitiin isaa? Gaaddisaa Abdullaayitii miti. Gaaddisaa miti. Gaaddisaa hedduu qabalee lama jira. Qabalee xiyyaatiin siimaadhaa jira. Kan waliin dhufu. Akkasii sasanii irra jabaa shaggoo ogguma tanaan gaa shaggooyyee hudumaa wallisoo gaa shaggooyyeen gaara gaa takka amma tanaa miti. Hayyee sagaleen xiyyatuun dhiiroo akii namaa yoon kara magaalattiin gatiiqe hayyee yaadni yoo na keessa bulee namni hedduu na dubba Gaaddisaa Abdullaayitii hedduu gaasan nu biraa deemee as dhufee Alii Shabboo baa bira sirba dalaguu wallee dalaguu ture.
sirban jaanii wallee dhayyamti. Wallee jaamti. Sirbii warraa iskistaadha. Iskistaati. Akka jirtan. Akkasitti walleedhaaf dhufee wallee san akkasitti gaayyee faayidaa fiduun ooltu yeetiin magaalaa tan akkaan seenu mala dhabee akkuma godhe rabbi na fidee gadiin deemaa bagana fuuta Galaana. Namichi galaanaan akkasittiin magaalaa tana seenuu kan danda'e akkasi. Asitti illee irraa milkooyne hedduu irraa milkooyne tura keessa gaayedamuu namni yoo obsa qabaate nama milkaawaa. Tura keessa immoo irraa milkaaweetiin jira yaada keessan guuttadheetiin jira yeetii yaada. Walleen obsa feeti. Obsa feeti sirri. Gorsa feeti. Itti agabuu feeti. Itti beela'uu feeti. Qabsummaan takka illee itti beela'uu itti dheebotuudha feeti. Wannummaan qabsoo jedhamu aadaan qabsoodhaan haawwan urjii shanan keessaa takka isheeti. Amma gaa eega akkas taate gaan obsaaniin as ga'e warri dideemoo kan nurraa nuti wayasii huccuun addanni miicaa ollaa miti jee warri yaa'es ni jira. Isaanis booda sheenanii dacha'anii akkasittiin tirsee magaalaa tana seenuu danda'e. Hayyee jalqaba gaafa walitti dhuftan abdii qophee bira dhuftan naan jedhan. Abdii qophee bira gaafa dhuftan mee seenaa abdii qophee wajjin san waan tokko irraa na tuqime. Abdii qophee harkaan beekuni oduullee gaafa san hin jirtu harkaan beeku oduun gaafa oduun caataraa keessa walitti dhufne bakka ammaan tana madaba jedhanii bakki takka jirti achi walitti dhufne. Waliin turre daga gitaara tokko harkatti hin deemata yaa warra injiinii rabbi raamataa godhuu achi waliin kunne mana isaa waliin dhayne namni kana madaba guutee ta'a anis dhiibbadheetu maana sumaan seene baadiyyaan garuu baadiyyummaan narraa mul'atti. Oggosan. Baalli dhaabbatee narraa. Dhadhaan ganda keenya ka'ituu ka carcaritti dibattee osirra jira. Waaniin si himuuti waaniin si himuuti baadiyyummaan ennaan irraa mul'atuutiin obboleessa qamisa sadii wal gubbaan kaadhee wanni tokko dhufe koota tokko biyyoo karaa bikkee bitama asirraa aada qaba akka jinsii kana laangiree akka jaan kana shamisa sadii gubbaan kana kaadhee dire dhawaan mire dhadhaan kiyya sadii mire itti gallakkise kaachii dhaqee uummata iddoo uummanni daanuu laalanii firraa usanii amma dhufe kun jeeni. Ammoo gundila huccuu kan kaadhee deemu maallaa qabayaniiti. Silaalan. Sila na baasa maallaa qabayanii na qusatan. Namni maallaa qabu kaasan kabaja qaba. Sirri. Qarshii soddoma kennaan warri tokko irraa taabulee. Akkasittiin gaa galgala gooliin geenyu abdi fatanaa dhiheesse. Fatanaallee sirba Kadir Sannaa dhiheesse. Maa dhufte jee sirba sii dhiheesse. Maa dhufte egaa namuu gaa guutti qotaa waluma jalaa ba'an bakka itti booyin qabaare. Hin qabdu. Ayya kunas buluu deemaa jedhaniiti. Maal barbaaddanaan jee akkasittiin gaa kanaaf hin akkana kun biyya fagoo irraa ka'ee dhufe si gaafadhee dhufe hin jeeni ayyaas kenna dhuwaan qabdu naan jee iniin qara'ee fi hoggaan qara'eef tokko keessaa naa fuudhee biyya gaabuu kana naa laalee tokkichaan akkana godhe iyyeen agarsiisee sagalee ta'e dhageessi naan jee sagalee ta'e gaabuun dhageessu gaa sirba Kadir kanaan nafatanii sirba Kadir jechuu hin danda'u akkasin naa jijjiiranii sirba Ibrahim Baadiyyaatti wallisee fi haala wasaara boolla awwa bukkumta afaan arrabaa namni hundi afaan arrabaa ni beekana malee. Hayame. Waricha hojii. Arabsaalan jaani. Afaan arrabaa kana namooti gallakkisanii. Maaltu jirra kaanis Ibrahim Baadiyyaan filadde Ibrahim Baadiyyaa waancaa nin galeenis fiigeeti. Sirba sanii yaadatta sirba Ibrahim Baadiyyaa kan guusanittiin fatanaa dabarte. Meerra naa buusime. Shifshifii roobalee iliroo jaalalaa imimmaa yaa'inaa rankooru hiyyaa keetiin harkee waygaraa waliiboo lama wal jaalatee waa waliin hin lolu halaa mala gaarii ka jiruu waliin hoggaa sirba kana jee bakka kana koflani lafaa sikkaaniiw koflani dhufe jedhani awwa gabariina oo dhufte beekee haalli shabboon kana inni kana ooyiruu na oofutee warri gabareen hundi walii tokkotti jihaati. Garuu egaa goojjoo jira kacha keessa galanii ana maaltu mana galchaa goojjoo ooyiruu dhadhaamni sunis irraa waan shuuf kaa'uuf shuuf kana hundi feeku waan qabu akkasitti hayyee gaawwati gabareedhaa sirbi harawanni godhe walitti deebinee hin biraa haye akkasittiin fatanaa fudhadhee amala rakkoo ma jirtu ni beekaa namnummaa wallisu hundi bar namni shofeera ta'uudhaaf raddaatii ta'uudha qaba. Wallisaa ta'uudhaaf nama wallisee jalaa takka'u sheeka warra waa barreessu jala deemuudha qaba.
gimbanyaan waroon tokko jala deemeeti meeshaa qabee fi gimbanyaa ta'a. Akkuma lafaa kan immoo manaa dhufanii wayiin dalaga jechuun afaan Oromoo miidhuudha. Hidsa badaba afaan Oromootiin roorrisuudha. Wanni amma wanni teenya aadaan teenya Oromoodhaa akka shaamaatti gad deemaadhaa jirti. Shaamaan hoo qabsan takka ol hin deemne gaduma deema. Maaltu akkas godha? Walirraa hin fudhannu. Anuma beekaa malee ani beekaa yoo heddumaate masgida sheekuma tokko nama salaachisa yaa akhi biitti guutuu waliin salaachiftu. Saniif yoo rabbi biraan taate silaa aadaa teenya tana jabeessuudhaaf walirraa dhaalle amma ni faanni hin jira. Ijoolleen dhuga ammallee dhufaa jirti. Odoo akkanuma wal jala deemnee warraan dhaalchifne bareeda ture. Yommuu gartee anumaa beekaan tunuuf gara booda bakka malee kufnaa jechuurraa hin jee. Hedduu bareeda dhuga akkana jechuun akka wal caaltaniin walis gargaaraa walirraas dhiyaata walirraas waa fudhaa jechuun bareedaadha. Keessattuu ammas dhibba nama kafar godhuufaarra nama jabaa akkanatti dhiyaatanii wallee haaraadhaa fudhachuun bareeda salphaa namni guutee jira. Namoonni waa namaa kan jarri kun khaloota tana jalallee khaloota kaayee tana jalallee walaloo fi yeedaloo jira waan ajaa'iba isin ta'u. Amma kanan godhan duraa buutii. Ni buutii ala tanaaf irraa waa kaayyate itti dhiyaadhaa hayyoota irraa waa baradhaa jaa ana mootii jaa. Beekumsallee waan hin qabneef yeroo hedduu nama gurguddaa akkana kana wajjin oola tarii gara fuulduratti wallee beekumsa argachuuf mala jeetiin yoomaan argadhe jeetiin isaan jala deema. Naa galatoomii adeeroo kiyya yeroo keessan aarsaa gootanii kunoo bakka hojii isaanii jiranii maayikii san jalaa fidee dhufee kunoo maayikii san jalaayin isaanii amma tana wallee haara isaanii hojjechaa jiranii gitaarri kunoo gitaarri diimaan isin gartan kun wallee isaanii tamma waraabamtee amma dalagamaa jirtudha. Adda murtanii dhaabdanii siifi warri odeensii kan keessatti hundi isaa bareeda bal'aa kan naa kennuu keessaniif hedduu takka naa galatoomii ani ilma keessan kan qoxisuuti na kabajanii kanatti naaf taa'u keessaniif naa ulfaadhaadha. Hayyeenee itti aansuudhaan wallee jalqaba wallistanii yaadatta. Walleen hingaa jalqaba wallise miilli hamaan bakka malee nama dhaaba. Miilli kiyya kun gaaduu garayyuu noofu asii kun huursu nageesse. Achitti gaa huursatti gaa namni sawwaa nama himamee dhumu miidhamaa kana achitti wajjin hidhamne. Kabajamoon Adamaa Roobee jira. Kabajamoon Raayyaa Abbaa Manjaanii jira. Marii Alii Maaraanii jira. Gaartisoonni hagan qabu gaa lakkoofsa isaanii hin fidnu. Hadhoo katee hojjiga. Namni waa ifdheessee deema argaa jira. Sirri. Ameerikaa irraa dhufee ifdheessee deema gabaree fakkaatee malee waa yeroo mul'atte rakkoo. Akkasittiin achittiin eegalee achi bakkiniin achi laalee mala wallaalee. Achi laalee mala wallaalee yaadni na dheerate na saqaalee dura dursoo kanaatu afaan kiyya keessaa bahe. Wallee ta'e jechuudha. Wallee ta'e. Tagaa akkamatti gaafa dura dibbee waraabnoo miti tamaxxanfamtee ani suuraa xiyyaaf laalee hayi. Eetaa suuraan ta'e suni maxxansuun taatee yeetanii laalee gaafa san gaafa kullaa keenyaan bishaan irranni ciisanii qoonqoodhaan jirti hidhaadhaa baanee magaalaa kanaa nama hin beeynu. Tokko tokko akka Abdulmaan Gadaadee akka Muhammad Hawaas warri guddaan kun nu gargaaranii akka Abdullaa Mazagaa jedha. Haa galatoomanii. Isaanii nu gargaaran amma takka addunyaarra jiranii hin jiranii. Kana kanneen nu gargaara malee wallahi egaa namni kun nama jimaa odoo qabu ofirraa garagalchuu jira maaliif jimaa namni asii kan hedduudha bara nyaata siin kennan malee hoo jimaa sii raabsu sii raabsa nyaata immoo namni sii raabsu hin jiru. Rakkoo san keessa kun egaa ammaan tana walaloo tana obsaa fi naamusa qabaachuu fi suuta jechuudhaan tirsinee walleen akkuma wallifamuun taatu obsa qabaachuu qabda. Obsa qabaattee ciniinnattee wanni kun qabsoodha hawaasaa fi waan hawaasaa wanni hawaasaa ragisee hunda gufuudha heddummaata. Saniif akkasitti tirsinee asiin geenye walleen dura baase sanii kalamaffaadhaa Haraariin gubattuu gaarri qoflaa juusanii sadaffaan ammoo waliin tollaasanii kacallee cittee facaanee biyya kajuusanii akkasumatti tirsaadhaa gaa ammaa isin dhiifne gaa jaarsi maal ta'es jechuu nama danda'anii hanga afurri keessa jiru hin dhiisu Oromoof waa himuu. Taate mee akka callee cittee sanirraa waa tokko nu jime sirba san haalaan hin fedhaan. Akka callee cittee gaa gaafa san namni keenya kaan Junaayid Saddoo Wallaggaa oofeeti kaan Keeniyaa baqatee kan Jabuutii baqatee kan Suudii qaceele facaadhume gaa namni yeroo sun gaafa san akka callee cittee facaanee biyyarraa iddayyuu wal keenye addunyaa mararraa osoo walii boonyu bara dhufaa dabraa meeqaa du'ee yaadaan garaa dachii jira. Gaafa sanii kana dalage amma goguun bakka tana ga'uu barduruun asirra laqaarraa matoola qabu shaambilee olii kuttiin jira. Jajjabaatti. Namni na bare. Adaree irraa kaanaa sirba biroo shayyanii namni namni beeku achirraa haasawanii mi. Niin dhaggeeffatan samiilee harkachaatiin deeme fayyee wakkan hojii gudduun
Sigalee akkasittiin tiradhee asiin ga'een siin jaa. Hayyee mee waliin tollaasan anniin fedha sirba dhuunfaa kiyyaati inni kun himmaasi sirban haalaan just my favorite akka jarri joosanii sirba dhuunfaa kiyyaati sirba sandanaa osoo naan bosin gaawaan uummataa dubbanna dura namni bariifiif dura wanni jaan abbaa deemara namaa kuttaa asaniifuu waliin tollaasan mee ni fedha waan ta'eef irra naa busi. Waliin tollaanumaan beektuun ulamaani dhugee deebuun bahuu si yaadannaani. Qalbiin too dararamtee si dhammaani. Oleen bulu iftuuraa si dhabuu dhugee jaalalateen baane deebuu. Numa beeyta akkaan si gaggabuu obsan gaabuu iftuuraa si dhabuu. Utubaan jireenyaa koo utubuu. Dagaaleen cinaachaa kootiin qabu yoonaa beekte. Kun jirtan ani dhageeffadha. Na jira ammoo daraan irraa roobsina sirba kana warri sagantaan irraa jirtan sirbi kun akkanarraa irra deebiin haaromfamne an sagalee durii niin fedha isuma dhageeffadha narraa muuziqaa ammatti irraa roobsina daraa keessanii kiyya galgalgalgalaan dhageeffadha gaafaan hojiirraa gali. Shikeye haya tolamani di ane somaya dana ya domalani takale walgare natto barakani amariwe jolle jarjar gola lashkurine sirbi sirrato la namariwe jarjarte farsite asena itti sente Arramoo guyyaa keessa raabsuun ni dhiibdi. Jirjirte faarsite aseenaa itti seente. Arramoo guyyaa keessa raabsuun ni dhiibdi. Tuujii ulee keessa firraa laaluun beeytu. Waraabo afaan buute osoo bultii jeetu. Irjeera simuudee shenaa hummoo addu duraan dabarfanne har'aan honkomattu nagaa shiraa ceehu illiima gurraacha osoo laaltee gartuu yaabbattee riqicha har'a eenyuun bocha. Hedduu takkanaa galatoomii wallisaa gameessaa Ahmad Ibroshee arraan tana baguman si argadhee jennaan nutis uummanni keenya illee ammas gaafiin isin yeroo hedduu gaafachaa turtan deebi'ee jira. Wallahi namni dawwalee maaliif hin dhiyeessine qo'i nama tuffataallee naan jettan ni jirtan gamanaan dhiifama narraa tahaadha kunoo giddu galeessaa ka'ee barbaadee bakka hojii isaaniitti Roqaa Istiidiyootti walitti dhufnee jirra. Roqaa Istiidiyoo gamanumaan wallee ajaa'iba hojjetanii gaffidaa jiranii namoota keenya jajjaboo hunda isaantu duuba jira. Gamanumaan isaanillee narraan tana haala hundinuu mijeessanii akkanatti nuuf babbareechisanii jiranii naa galatoomfadhaadha. Namoonni walaloo garagaraa hojjettanii if biraa qabdan dhuftanii Roqaa Istiidiyootti bulgaafachuu dandeessan waan qabdan bareechee jarree waan isin dabalee hayyoota akkanaa kanaan isaan maddii jira namoota akkanaa kanaan isaan gargaaru jira. Namoonni kana kun ammoo bakka dabde uleedhaan namaa sirreessa akka sheekaatitti jechuudha garafee jechuudha. Iji walii deemtu ndoysanii ndookattu waliin bannaa kootu garshabtee naa yaabtu jaalaltii bubbultu buuba buudhuun ooltu waliin bannaa kootu garshabtee naa yaabtu. Amma nama guddaa kana waan kanaa waan akkana gaafachuun argisiisnachuun baalageedha. Ilmaan kee waan laan jedhama guddaan kun. Muammaa otoo laguma jirta jeeqa. Ammaa otoo jirta hunda gaarii ta'e. Hunda gaarii ta'e kan fakkaa. Ayyee mee ammaan tana yeroon keenya illee gara dhumatti deemaa waan jirtuuf wallisaan Ahmad Ibroshee yeroo gabaabaa keessatti guyyaa lama hedduutti viidiyoo haaraa wallee haaraan dhufaa jira. Alaadaamisa bar dhufee baralanni. Kanaafuu mee wallee haaraa san hojii ajaa'ibaati an xiqqishoo wallee sanirraa waa gurana buusanii jiranii viidiyoo sanillee irraa waan tokko xiqqishoo daayireektarii agarsiisee jira. An gara kiyyaa haalaaniin dinqisiifadhe haalaaniin ajaa'ibee walleen kun wallee aartii Oromoo
isteeppii takka fuuldura tarkaanfachiiftu je'eetiin kan hin yaadu isinillee gama kanaan akka abdiidhaan eeggattan humaa shakkii takka illee hin qabu. Walleen kun kan gallakkifamtu akkaan odeeffannoo dhageetti yuutuuba mataa isaanii Ahmad Ibroshee ofishaal irra gallakkifamti. Dhayxanii yuutuubni isaa gara 20 wayiitiin hordofamaa jiraan. Yuutuubni feekiin maqaa isaatiin baname hedduu jira garuu yuutuubni mataa isaa immoo oriijinaalii kan wabeenu yuutuuba kana jala seentanii subscribe gootanii mana haxooytanii decoration qopheessitanii wallee sana akka eedan gamanaan dhaamsa kiyya dhaamsa qotisuu isaaniiti. An abbaa bakka bu'eetiin waa dubbachuu har'a waa dubbachaa jira. Ammallee kun akkuma reefu isin kun wanni diimtuun tun wallee isaanii haaraya. Mee waan gad dhufanii nu dhoysanii nu dhoysan daarektarii nama dhoysaa nu dhoysanii mee walumaan nagaa tana taan qofa xiqqoo nagarsanii tana dhoysanii. Qayyee hordoftoota keenya mee gamanumaan yaada qabdan komentii jala akka nuuf keessan dhaamsaan dabarfadha. Adeeroo Ahmad Ibroshee ammoo dhumarra nuti firaa miidaa waan nu hin jedhan fi dhaamsa dhaammatanii fi tarii qaamota garaagaraa hagalateeffatan yoo qabaatan haa dhaammatanii. Ani uummata Oromootiin walleen afaan Oromoodhaa waan xiqqisho gatantaraa jirtu jecha gatantara wallee afaan Oromoo kana namni tokko sabaan beekama. Araba tahee Faranjii ta'e jinni jaankaa ta'e hundinuu aadaa mataasaa qaba. Namni tokko aadaa namaa ol qabuurra tan masaayee ol qabeerra wayyaadhaa. Akkuma ammaan tana yeroon amma jiru tanaanuu dhiiroo hayyee hanga sabni kiyya jiru uumaan himaa jee waa himu jiru kanatti fakkaataan akka kiyyaalleen joolloonni imma lafaa kaa'ulleen amma sirba hanga mataarraa cirtanii 3-4 waliin nayxanii ooftan kana silaa ni dhuma hogguun ni dhume dagaa waan nu bira dhufuun keessa hin hafu ammoo odoo inni hin dhumne nu bira koottaati waluma keessa godhadhaadha. Wamata kanuma namni dalagee qofa mataa ciraan olinaadha. Namni bara yoo sayyiba fuudhu balee dubbaa fuudhu. Sirri. Nasi miti yaa. Ganaa gaffaa tongoroo. Sirri. Ooyirus bana namni garee gaffaan tongoroo. Bakka kanatti naaf jecha kan kee balaan naa qabadhu. Bakka kana waan takkaan dhaammadha. Hadaraa teessan. Sirba durii nurraan haaromsina. Isin ati mataa ciruu itti himi yoo feetan mataa miti waan takka awwaalaloo sirba durii narraan tuqinaatiyya. Sirbi hundi ka durii sun kiyya maaliif ni dhageeffadha. Isin mataan keessanuu sirba keessan ka durii nurraan haaromsina. Kan nama haaraa miti jechuudha. Yoo feetan ati yoo feete ijoolleen haaromsitu gurbaan kun makkana jechaa jechuu dandeessa. Gaafii hawaasaa tumaan qabu. Gaafan galgala galeettiin riilaaksii ta'a narraan tuqinaa gidaaruma dur kakkatti qalau isaan godhan isaanii ni dhageeffadha. Santuuna tola. Hayyetti naaf dubbisan ta'e dhaamsa. Sirba haaromsuu rakkoon qabu. Siigalee sirba achirraa fuudhanii sirbi kun nam tokko guyyaa du'ellee amma Adamaaruun sirbisaa ciramee dhume guyyaa Adamaaruun rakkoon irra geesse takka Ibroshee irra rakkoon geesse takka Falmataa Roorroo irra geesse takka Alii Mahammad Diimaa irra geesse sirba abaluu janii irra kaan kam irra kaan hundi ciramee dhume. Walwallaalchisanii yoo qaxxitu amma ostee guutuma isaa qabaa dalay taate waa bareeda. Narra beekumsa qabaachuun mala namni kun narra xiqqaa ta'uu narra beekumsa qabaachuun mala. Ammoo ha beekumsatti hin qabne gariifaan sagalee jaartiidhaan galgala hogguutu kana keessa yaabuun ka hasaasee sagalee jaartiin hirriibaa kaafatanii qisaasuurra wooma dandeessu godhi. Ammoo nam tokko arti jechuun waan takka uumuun mataan si artiidha. Odoo humaan uumee waan namni uumeen artiin ta'a namni. Kummar seenaa walii saamuudha. Seenaa walii saamuu rabbiin biyya irraa sabdisu seenaa rirminyaatu Hacaaluun Hundeessaa. Sirboota cirtaniin balleessina hoo baasuu feetan guutuma baasaa dhaamsa kooti. Ani immoo gama kiyyaan ammas ittiin fufaa boruus ittiin fufaa waan isin feetanis ta'e waan isin hin fedhin ta'e waan uummanni Oromoo irraa yaadarra harkatu boruus ittiin fufaa iftaan ittiin. Miifiraa miidiyaadhaaf dhaamsa nuuf qabdan ijoollee amma wallaahi namni madaafa darbatee fi namni dhagaa darbisee eegee darbate waluma qixa. Qabeekkoon laal waan Oromoodhaa feetu guddaa godhi feetu xiqqaa godhi dandeettii ta'e goote atis. Uummata Oromoodhaa amma Ibroosuma Raataa keessatti kadhaqinta amma yaasinsan barbaaddee bakka inni jiru baaftee nama kana mul'isuun kee qabsoote geggeessite. Seenaan si yaadata. Egalee akka dibichaatti udaanuma sagaraa guuttee gabbattee mana hin teenye. Laffaatee beelooyitee dheebottee jala deemtee baasaadhaa jirta. Kuni dhaamsa kooti. Miidiyaan addunyaan meeqa qabdi.
tokko lamaa miti. Akkasi miidiyaan keenya heddummachuudha qabaan. Miidiyaa kana egaa fira jechuun haa dur beeynu firri firumaa beeyte eega firaa taate hundi keessan jechuun namni hundi keessan jechuudha. Anis keessan magaalaa akkasitti fira miidiyaa na barbaaddee bakka dalagaatti na dhufuudhaaf galatoomii irra deddeebii hoggokum lama alla maganiinsi hin ja'a akkanuma akka biraatis barbaadaadha. Dalagaa Oromoon itti jirtu irra deemaa laala himaa dhugaa namaa. Toloo bichaan himina hammeenyaan yoo biroo shan hammeenya talaga hammeenya qiyyaasimi.